sallee jiru ka caalaa nuureellee nama caalaa nuuree deeggara maakiiti samoona kana maashaallah wanni jijjiiramne hin jiru maakiidhaaf lola dheengadda asiin dura maakii deeggaraadha. asiin dura maakii arrabsaa ture amma innillee rabbi araaramee fi dheengadda maakii irra waan lolu wayii viidiyoo wayii arge maashaallah waan gaariidha garuu garanaaf akka jajii hin ta'inaati obboleessi keessanillee jidduu teessanitti hin miidhaminaati haa gargaaramuuti. Taani ammoo eega dhibeen keessan kana ta'e obboleettii teessanii gara fiddan hin qabdani osoo hadha kutaan biraa itti kaate hararge jedhanii dubartii harargeeti jedhaniitiin irra lolanii akka jettan san illee odoo viidiyoo isii qullaa san illee jiraate illee gabbaaftanii hay dhalaa harargee qofa jedhan hanga mataa kiyyaan baatu hay dhalaa harargee dhabar qofa jedhan. Fuuneetuma walitti isin galchin akka isin ituu maalii takkittii kudhan lameen alaa takkittii gaadullaa takkittii maalii takkittii ituu kudhanii takkittii maaliyyoo takkittii dadar takkittii baabbilee jettanii akkana isin wal qooddan kanatti nu waliin qoon finneetuma walumatti isin cafaallanne harargeedha dhalaa harargee dhiira harargee isin hin jenna jiru harargeetti beennan nuti jechuudha abbaan fedhe jaalata abbaan fedhe jibbaa jechuudha. Gatii kana ta'e adabaatee wanta karraa dhageeffadhu mucaan haa gargaaramu jidduu teessanitti miskiinni hin rakkatiniiti mucattii irraa dhaabadhaati hin arrabsinaati anillee isitti hamma kiyyan hamma danda'een ni dubbadha namoota biroollee dabalee isaanitti illee dubbadhee walitti illee ni haasofsiisa itti haasaya isin illee isin jala haftu qalallee yoo isin tuttan gabbaatee dubbatti malee makiyya na caalallee beektanii nama narrabsitu nama waan jettu. Komentii jalatti tu yaannatu deebii namaa deebisa yeroo waan aan jedhanii malee taktaa makiin komentii dubbiftee namaa deebiftu hin beektu kabajaa qabdi makiin harargee keessa dhalattee malee harargee miti jechuun kabajaa irraa jechuudha kabajaan isin qabdu wallaa kabajaa durba oromoo kutaa kudha takkaatiin garagara waliin nyaadha waliin dhugaadha jechuudha gatii kana ta'eefi nama biroollee dabalee isinillee dubbisee walii dhiisaati guyyaa takka sagantaa qabdanii mucaa kana araa gargaartanii. Wal biraa hafaa wal biraa hin fokkata gisee teettee waa'ee hudduu akkana teettee hudduu makii akkasii akkana nan ilaaluu barbaadammaa dubartitu waan akkasii san jala deema dubartiin yeroo ammaa waan akkasii san jala deemtu qabdu yaa sabboonaa kiyya suufa guddaa kana nama guddaa kana bakka ambaasaaddara kana fakkaattee waan xiqqaan dalagin amma dhageeffadhu amma ati haadhafaate amma waan takka qofaan si gaafadha. Atini nuti jechuun qaama biraan barbaachisu dhageeffadhu. Atakaaroo warri maayikii deeggarra jee dhimma biraa keessa baachaa jiru haa gulufu ijoolleen butuunaan asirraa jiru takka jee. Namni maayikii qat godhee qabee oofu jiru anaa fi jaalibsaadha. Ni beeyta atillees. Kana ni beeyta. Amma nuti obboleettii teenya ni jaalladha. Nu kofachiisina waa dubbattanii. Aboo muut godhadhu mee caalaa kiyyaatti immoo xiqqoo booda mana banattee wal guurrattee lallabuu dandeessa. Dhagee haadhafaate nuti mee ati sabboonaan asirratti si qeequ kuni waa beekee fi waa wallaalee asirratti na laaluu dandeessa. Waan biraa maayikii qabaatee fi waan biraa maayikii barbaadaa asirratti na laalta. Waan namni miidiyaa irraa ajandaan tolfatuuf deemu anaa wajji haasofteetti sabboonaan waan namni miidiyaa jedhu kana dhugaan qabaa fi hin qabu asirratti na barta takkaatillee waan haasaa qubna garii wajjin haasoin miidiyaa irratti wajji goofachuu malee garuu maayikii ni jaalatta jeetiin amana. Wanni nuti miidiyaa kanarra jennu girrisaa maayikii deeggaruu kana inuman gubu sita si wajji nyaata. Girrisaa maakii deeggaruu girrisaan isin jala deemullee homa takka faayidaan qabu hoomacha aanan ganama ilmanii sa'aatiin torba girrisaan gara siidaan girrisaan ajandaa isaatti tolfate galeerra miskiinni tun gaa'eroo sibira teessee miidhama isiin qabdu wanni nuti jennuun kun hanga nama dhukkubsu siituutuu beeka jechuudha. Kanaaf amma wanni isin jedhu. Ya. Nah. Walumas lagu. Amma na. Ni Turki salam. Amma ni sinjau. Amma wani ni sinjau dubbini gabaabsina faate yoona dhageessi laal siin jaaladha siin kabaja ati intala si komando
shabakaan kiyya mookasiiti. Nin qabe. Kan keeti. Haadha faatee wanni ni siin jedhu maa neetworkiidha na dhageessa amma tolee jira. Haadha faatee si kabajuu fi si kabajuu dhabuu kiyya asirratti sagaleen hin jiru. Injira amma dubbadhu amma deebi. Sagaleen hin jiru haadha faatee. Hey! Deebi'ee jira amma. Ni jira sabboona shabakaan keetii Naguma jechisa. lallabaa jira bada. Mee muut godhadhu sabboona xiqqoo shabakaan keessi rakkisee jira xiqqoo muut godhadhu sabboona. Waan ofii Haadha dhaggeeffadhu faatee sabboona naatti biyyoo buutaa fi. dhiisaa jedha. Banyaa atii tana mee arargee dhiisi. Arargee haasaa olaa tana dhiisi. Atii tana atii yaa waan ofii micarata kana kan. Gurbaan mootii jalaa dubbataa jira shabakaan isaatii dadhabaadha. Mee caalaa obsi Laal waan sarraan sin geenye ni dubbata. qooy isa Dhumarratti fitannee qabduuna. fudhatanii. Mee obsi dubbiin isin hin laallattu caalaa kiyya deeggartoota keessan itti fuftan isinii. Tiimii taatanii abaa wallaggaatiif abaa shiree taatanii abaa wallaggaatiif abaa shawaa taatanii akkas keessa wal dhooftan hin barbaadu. Tokko ta'a dubbataan akka tokko taatan barbaadaan. Wallahu huzoon taane dhaggeeffadhu yaada kiyya dabarfadhee Illee qabu. asiin dura homa akkana kana naan jette caalaa ni yaadattaa miti. Dhaggeeffadhu sittiin maa. Namni tokko dubartii yookaan immoo nama tokko gaafa arrabsu na dhagaye waan ofii gaafa nama tokko arrabsu guyyaa tokkoof lama arrabsuu danda'a. So jechuun badii dhiyoo irratti agartee guyyaa tokkoof lama arrabsuu danda'a. Namni dubartii akkuma waggaa tokko qabee Neetworkiin deebi'ee fi haa dubbatu caalaa yesoore. Caalaa nuree isin warra maayikii deeggaru maayikii teessan deeggara. Dhimmi tun amma anaa fi jaalibsaa qofa laallatti. Isin warri maayikii deeggaruu dandeessan habiibi. Ajandaa biraa asitti hin oofin. Bakka biraa dhaqxanii baxaabbatu dandeessan. Garuu ammoo mitiinoon tuni qubna garii gooteeti. Wanni harargee hunda laallatti. Nu hunda laallatti jedhii dubbadhu. No. Waan fi harargee hin jedhin. Waan fi harargee hin jedhin. Kana dhimmi mucaa rakkataa kana harargee hunda laallata. Ayi maal jechuudha? No jarri kun lamee ijoollee harargee hunda bu'uu hin danda'an ka. Wallabbiin keessan isin lamaan bichaa yoo ta'e dhimmi mucaa dhukkubsatee sireera jiruu kun harargee hunda laallata. Miti harargee hundaa miti Oromoo hunda laallata. Harargee guutuudha. Mee Haadha faatee baramma. Warra nu arrabsu jiru. Warra bakka fedhe ajandaa ta'anii ajandaa maayikii jaalanna jee iccitii biraa of keessaa qabu kan warra gartee asii akka nuufi maayikii waan kana waliin mari'annee walitti dhufnee akka kee kanatti mari'annee mitiyyoo tana hamtuu nuti hin qabnuu fi waan irra wal dhabnee qabna gaafii kana wal gaafate namni tartiibaan deebisuu danda'u irratti ammoo atakaaroo akka waan nuti fi maayikiin jaalmarru amatasirraa gadoodaa olu kana dhiisinurra kan wal dhabaa jiru nuti sababa maayikii wal dhabaa jiru nu tuqaa jirti nuti isi tuqaa jira ni beektatillee kaan deeggartoota sitti haadha faate haa ta'u sabboonaan arrabsu jira jaalibsaan arrabsu jira isillee nu deebisu jirti tapha siyaasaa kaas keessatti namni fooloon barbaade to'ana dhiise haadha faate dhugaa dubbannaami namni lamumaa fi sadii wal dhabe nu sadii wal dhabe sababni mucaalee haa ta'u walitti buune biyyoon ton obboleettii teetis sirratti qoodhaa si bira jirti hanga nuti wal miidhaa jirullee hin garta tuni yoo si dagamte yoo dhugumaan maayikii oroo jaalatte ati intala warra harargee kana dhiisii uume intala si koomandoo intala teenya intala oromooti nuti si kabanya si jaalanna bakka dhugaan jirtutti jechuu mee atini mucaa kana fuudhii gargaartiti atakaaroo maayikii fi kijibaanni deeggarreetu kana hunda ofirraa dhiisi maayikumaa fi atuu waltaa mucaa kana gargaartiti sabboonaan guyyaa tokko yoo maayikii sababa kee kabajaateetiif gabbeetu kee anaatu baalagummaa amma namni naan jiru kana naatu qabu kabajumateetiif jechuu jaalibsaan isaanuma. Keessaan ammoo waan jiraan ofii maayikiin obboleettii teenya rakkoo ajandaa miidiyaa kanarraa qaama siyaasaa gurguddaa waliin ni fida lubbuun namaatillee ni baati garuu araaramni dhumarratti ni dhufaadha baate maayikiinis gara nufidduu hin qabdu nutillee gara geessinu hin qabnu warri dibbee as jidduutti nagaa maayikiin jaaladha jee kijiboo oofuu qofaa saqqalamee hafa kanaaf waan ati mayirte kana bira sabboonaa yoo tarkaanfii achi dabre haadha faate dhugumaanii siyaasa biraatis if keessaa qaba dhugumaaniin jibbaa biraatis if keessaa qaba ati intala oromootiin na dandeessa funyaan na urtee lafa na qabuu dandeessa harka keetiin jira sin tuffadhu jechuudha
dhugaarraa waliin kaanu immoo. Kanaaf obboleettii teenya ni jaalanna ni kabanya dhibeen teenya dhibuma mucaasaniin akka malatti walitti miliinee wal dhooyne malee dhibee biraatii miti. Adabate kanaaf obboleettii tiyya akkuma sibira jirtutti miidhama maayikii si qofaatu beeka malee girrisaan asirraa iyyuu kun tokko beeku. Situtti dhiyaachaa jira. Bira jirta hojii nyaattee hojii dhugda. Birrisaan ajandaa isaa tolfateeti yaa'ee mana baratee hirriiba isaa janaajina isaatii oolee bula jechuudha. Nu kan wal dhawaa jiru tukkatti warra jiru beeka. Kanaaf waliin isin jedhu hanganuma har'a kun fuudhiitii mucaa sanis gargaaree maayikillee fi diinoo hojii haaseessi jechuudha. Si galtee haaseessi badiyyoo qabaanne dhiifama gaafan bakka sana si balleessine inni dhiifama gaafan kun rakkoo miti. Fitadde mangistiitii jettan achi qaamni siyaasaa kan asirraa alba hundi waa takka waa haasawa kana keessaan qabu. Deeggartoonni maayikiitii yoo nuti maayikii balleessan gammaddan jechuudha. Akkasii. Kurama intalti baadiyyaa kun feemasi akka harargee yaa waan ofii mee carraa maal akka Mee sabboona yoo carraa fitattee mee obsa. Aboonaa dura isin hunda dura na jiraati mee carraa na gadda. Mee takka dubbadee sirraa buuna. duratti sabboonaadhaa kennee caalaa naa dubbatu caalaa dubbadhu mee maal jechuu barbaadu. Laan na dhaggeeffadhu waan ofii amma sabboonaan kun hiriyaa kiyya dhaggeeffadhu likitti meeqaasi maaliif waan hedduu wajjin dabarsanii ni beekta amma dura maayikii isaanii wajjin arrabsuu tureeni dhaggeeffadhu. Mucaa tokko mucaa kanaan addattuu mucaa tokko maduruu ni gargaara gane wallaahi ilaal kakadheen sitti maan ni sobdi boo gargaaruudhaan deemtu warra waan soo osoo namni nama gargaaru deeme akkana miti. Namni nama gargaaru deeme muudara sabboonaa muud godhu yaada kiyyan baadha. Yaada kiyyan baadha. Waan ofii yaada furmaataa barbaadamoo waan ofii yaada furmaataa barbaadamoo lola barbaadamoo ijoollee taphatanii yaada furmaataa feetamu kamiti. Yoo yaada furmaataa taate yoo yaada furmaataa taate buunee deemna. Kanaaf mataan oowwa. No caalaa faana hojii haasa'uun deemna waan ofiitti. Eenyu wajjin haasa'uutti? Laa ni dhaggeeffannaan caalaa faana wajjin dubbachuun deemnu yoo nurraa fitattee ni buuna. Bareedduu teenya si qabanya. Kabajitanii jechi an duratti isin jedhu kanaa bar tiyyaan na baasiidhaaf diktaatara walirratti ta'uu an duratti deema baa toolayyi. Falaata aadaa baatee walii galuu hin dandeenye. Caalaa nama takka waan jedhin gastii kiyya keessatti nama takkaan. Eeshi yaada kiyyan baadhaatiin irraa muut godhe kaa'an. Muut godhe. Diktaatara walirratti hin ta'ina eenyuun hin caalu dubbadhu. Amma aadaa baatee furmaata akka reefu aadaa baatee walii gala dhageeffadhu manni kee yoo se. Sabboona namni yaada kan kee dhageeffatu yaada namaa dhaggeeffatu biyyaa kan jiini. Bari hin jaalatanii bari rakkoolee kana bari yaada kiyyan dabarfadhaa dhaggeeffatu. Formaata maayik maqaa fara formaata jedhee dhaggeeffatu sitti maana kiriyaa gadeetti. Muut godhadhu haalas yaada kiyya dabarfadhaa muut godhadhu. Yaada mi bara amma yaada barbaadu jira. Laal dhaggeeffadhu aadaa baatee. Deemi mana kan. Sabboona qoyme sorry sabboona maana dhageessati. Wanni si dhageenyuti haasaa namaa haasoo namoo haasaa ijoollee ajenda barbaadda aadaa baatee gaabii nu deebi. Bichamaa taatanii. Tiyyaan na baasii bara. Sabboona tiyyaa ta'an jiiniiti. Diktaatorummaa namarratti hin ilaallatini. Furadhu yaada namaa. Diktaatara yaada namaa atillee yaada. Laal sabboona deeggartoota maayikii yoo ta'e nama dheengadda maayikii si wajjin arrabsaa ture. Nama dheengadda maayikii si wajjin arrabsaa ture beektaami. Deeggartoota maayikiiti har'aan tana faasitee har'aan tana deeggartoota maayikiiti jettee bara har'aan naguma jiru dibdaba dheengaddi si wajjin arrabsuu ture gaafa dhugaadhaa jechuudha. Dhaggeeffadhu dheengaddi si wajjin arrabsuu ture har'aan tana deeggartoota maayikii ta'aniiti haasuun keenya si bira fudhatama dhabee. Maalirratti si arrabsa? Dhaggeeffadhu. Ati madina dhugaadhaan deemu malee kijibaa hin deemin dhaggeeffadhu kan yaada kiyyan baadhaa kanas muut godhu taa'ee sini booda yaada kiyyan yaada kana dandeessa. Yaadni bar amma yaada barbaadamoo furmaata bakka tanatti yaada baateeti. Yaada warra maayikii deeggaruuti moo warra nu deeggaruu barbaadde? Warra maayikii deeggaruu. Bakka tanatti dabaafachuu danda'uu qabda. Dhaggeeffadhu waan tokko jira sabboona dhaga'i wanni jiru sun maali beektaa? Hadda isinuu bakka lama wal qooddaniirtan. Kuni garee maakiiti. Kun garee kan keetiif garee. Na dhaggeeffadhu qaama furmaata ni deemna bara. Garee maayikii intala baadiyyaa dhaggeeffadhu. Kun garee maakiiti kun garee. Nama garee nama tokkooti miti yaada mataa kiyyaa saddees bara garee gooti jedhanii wal qoodan. Isin lachuu yaada mataa keessanii bayadhaati. Isin lamaanuu wal ta'aati. Dhaggeeffadha bara isin lamaanuu. Sabboona baratan bakkee daali dhaggeeffadhu sabboona.
Quuqama mucaa kana akka waan ati bichaan qabdu godhachuu jirta dhiifama naa godhi. Akka waan ati bichaan quuqama mucaa kana qabdu akka waan ati bichaan bakka buute. Keesaan haasoo hin hafu misinjiraan haasoo. Dhaggeeffadhu sabboonaa Nama dubbatullee dhaggeeffatu Nama fixachiisin sabboonaa. bichaa jettaati. Sabboonaa obsa nama fixachiisin. Nama dhaggeeffadhu. Maal jaalibsaan as keessa taa'ee dhaggeeffatee gadi hin buune maan Nama dhaggeeffadhu. Nama dhaggeeffadhu. Jaalibsaan deemee bara nuu beekaa hin taa'u jira malee. Aboo Amma dhaggeeffadha. Ani yaada kiyya dubbadala. akkana yoo jedhan jaalibsaan nama narra taruu miti bar. Sabboonaatis akkasi kamal taate dhaggeeffadhu. waan ofii teenya dhaggeeffadhu bulloo teenya laali jarattiin kun meeqoo inni dubbadha. Dhugaa hin jaalattu boo maayikii qofa balleessu ilaa maayikii arrabsanii xiqqeessanii cabsanii namaa gadi deebisu jechuun akka hin jirtu na amani. Waan ofii namee taana baatee nama duran qofa kan hin dubbadha. Nama dheengadde isaanii wajji maayikii arrabsuu ture aan caalaan. Dhaggeeffadhu. Jarri immoo maal jiran eenyumee harargeen isaanii wajji maayikii arrabsu jirtu nam tokko hin jiru jechuudha isaan sadeen malee isaan lameen malee. Eenyutu arrabsu jiru tokko hin jiru harargeen xiqqoo guddaan tokko cimni maayikii wajjin jirti. Dhugaa irratti hin gargaarti taanaan maayikii oroo ni gargaarti yaa hin gargaarti dhibbaan dhibba gargaarti. Arrabsee eenyutu eenyuun arrabsee gargaarti namni tokko yoo nama arrabsee dubartii miti dhiirayyuu guyyaa tokko lama arrabsinaan hin ga'a. Guyyaa lama arrabsinaan hin ga'a dubartii miti dhiirayyuu guyyaa tokko lama maaliif hin gargaaretti gaafa arrabsite erga namni san waan san gochuu dide ati dhiiraa gabbaate akka dhiiraa deemtee waan san gootee itti garsiiftee nama san caaltee maayikuma caalayyuu garsiiftee maayikuma tanayyuu sheeneessitee akka isiin agartee waan san ganaa irra jabaattee gootaa jechuudha. Kijibuma asirra deemanii maayikii aboo isin hin beeytan waan ofii waan isin gorgomu ni beeytan waan ofii ati cinaa tokko. Isaan maal jiranii asidii jala maa deemti innaa dheengadde yeroo si raggatu keessatti maaliif si gala deemti jedhee si raggataan jiru si waliin si raggataan jiru maali maa osoo dhugaa beeytanii maa dabsitan. Si arrabsaan jiru dheengadda si jala deemti akkana jedhee soba keenyaa iluunfaa nuti leenca kana jedhee nama sin arrabsaa jiru akkamitti maali arraba guddoo kana ta'e kun soba bar waan hin fakkaanne sirra fakkeessummaa barbaachise. Nama dhugaa dubbatu hin jaalatan amma yoo ta'e sirri tolbaatee dhugaa takkaan dubbadheette jedha isaan maal barbaadan maayikii qofaa walitti dhufuudha dhimmi biraa tokko hin jiru jechuudha. Maayikiidhaan walitti dhufanii akkas ta'anii nuutu akkas godhee nuutu gargaarsee jechuudha. So maayikiin isaanii hin gargaartu isaanii achitti gargaaru jirti ni gargaartis isaan lameen arrabsanii maayikiin gargaarsa hin dhiiftu. Arras borus ni gargaarti mucaa. Garuu kijiba siree deemanii waan ifii gargaarsuu danda'u. Sabboona nama ijoollee harargee biratti miti Oromoo biratti dhageetti qabu gabbee hoottaa ni gargaara mana isaa jedhee maan gargaarsi maa kijiba. Mucaa tokko deengatti hoottaa ni gargaara yennaan kijiba gaafa gargaarsi ga'u hundi si gaara galtee jechuudha. Ammoo sirta deebitee maayikiin maan gargaaree wallahi waan akka nama gubu garaa kana hundaa nama gubatare biyya di. Aya caalaa waa si gaafadha amma. Akka isinillee saayidii kan qabatanii intala baadiyyaa dhiifama. Isinillee saayidii kan qabatanii kunillee saayidii kan qabatee makiinillee saayidii kan qabatanii warri kutartan kanatti akka waraana kaabaatiif kibbaatiin meeshaa qabda walii walatartan kanatti isini kolfu jira moo namni isini kolfutti hin jiru. Namni haa kolfu. Eenyutu dhugaara jira ilmi Oromoodhaa kan jiru hundi isaanii beeku. Namni tokko eenyutu karaa sirrii jira eenyu karaa sirrii jire. Waliin caaltanii sin jedha abada waliin caallu ilmi namaa waliin caallu gosoo jechuun nama makii dhaabattanii kaan achi dhooftan isaanillee ka achi dhaabatanii asii walleen hoomatti akka waliin caaltan agatti matan isin wanni akka quba kiyya kanaa wal caaltan hin jiru. Biikoo seenaa abbootii keessanii seenaa akaakayyoota keessanii seenaa maqaa bareedaa keessan kana tureessuu jirtan waan ta'eef. Wannummaan dhiira taanee waan san gochuu qabna moo waan fi fakkeenyaaf an akka caalaa nureetti fakkeenyaaf an dhiira ta'ee waan san gochuun qaba moo arrabsuun qaba. Araba fakkeenya yoo taate laa dhaggeeffannoo waan ofii anta akka bakka arabaa akkasitti illee baadhee beeku akka jaalan wallaalummaa kiyyaa fi waan ta'u gabboo balee gastirra wallaahi sababa maayikii guddaa lama qofa arrabsineef naaf caalaa orootti jechuudha arrabsineef saniyyuu niin ta'u baadheen takka araba keessa bakka arabaatti hirmaadhee beeku garuu immoo jara kana wajjin gaafsa arrabsaa turre maali jedhe wal beene jechuudha tokko tokkoon keenyaan maali maa fakkeessan asirratti hin gargaartu ani hin gargaaru naa ergisaan didan nuti hin gargaaru. Caalaa ka'oo fi deemaatu. Xiqqoo makiina kana. Caalaa mee carraa intala baadiyyaa ta'e dhiisii yeroo takka intalti baadiyyaa dubartii jabduu nuti qabnu keessaa nama tokko haa dubbattu dhiisii caalee jeenaa siin jee dubbadhu intala baadiyyaa. Anamma dhaaba kanas miti ani isaan lachoota irraas takkaa miti garuu ammoo akka maqaa Harargeetti niin qaanfadhe. Keessattuu dhiira Harargee keessaa dhalattee akka beeratti teessee miidiyaa kanarraa dhalaa arrabsuu dhalaa xiqqeessuu gabbina qaama isaanii laalanii diktaatorummaadhaan dubartii amansiisna gizee jaanii ankanii itti beeku dhiirti Harargee jaalalaan xiqqarraa hanga guddatti maraatarraa hanga fayyatti miskiinarraa hanga tujjaaratti
jaalalaa fi kabajaan guutaman ittiin beekaa. Kaniin keessattis guddadhes akkasi. Akka mataa kiyyaatti kaniin bares, kaniin maatii kiyyarraa bares, kaniin ollaa kiyyarraa bares, kaniin saba keessa dhaladherraa bares kana. Ammoo usee warri jechuun akaafaa keessa sammuu dhiisee dhoqqee horii keessa sammuu dhiisee miilaan biyyaa bee. Maqaa Harargee yeroo dhahatee dhalataa Harargeeti saba Harargeeti Harargee keessaa hin bahe je'ee jechoota hin fakkaanne jecha safuudhaan guutame jecha qaanyiidhaan guutame gisee miidiyaa kanarratti dubartiin jechuu dhiisi nama alagaa tokkoon gisee ijoo Harargumtootni hin qaanfadhe akka mataa kiyyaatti namni akka fadallee ta'u. Fakkeenyaaf aan haati faatee azirti jecha tokko kan isin jette gaafa waldhaban tokko nuti waan feene yoo taane akka arsii waan taaneef jecha hamtuu walii ifii walirra duulla malee hamtuu ifii walii dabarsinee hin kanninu jette. Isinii galee ni hordoftan inni haadha faatee ni kabajanii ni jaalattan. Namni gisee waa siin joo akka raawwaa barattuuf siin jaa malee akka ati dhageesseetuma akka hoola bira qottuuf miti. Ani wallahi ijoollee teenya tiktaakarummaa maqaa Harargee jaamu kanaaf keessaa baasaadhaati gabbina qaama keessaniitii fi telefoona keessan Promax qabatanii fi Smart qabatanii hin beeku sanitti tamaamantanii maqaa saba bal'aa kan hin balleessina. Keessattuu warri jaarraa abbaa gadaa yaammataa, elamoo qilxuu yaammataa, mucaa yaammataa. Ani nama kana keessaa hin bahe jecha please wallah ifin faarsina. Ammoo na amana wallahi wabillaa mucaan kun yoo kanatti wal karakaru wal arrabsuu nu jala haa deemtu nuun haa ajajamtu odoo jettanii yoo mucaan kun rakkatee asumaan hin hafin gaafa du'e inni isin hin qocca'in ani Suuzaanii miti wayin intala baadiyyaati miti akkanuma qabadhaan alaala. Sinigale guruppii jaartanii aanan mataa kiyyetti isiniin jee garee keessa kan guruppii keessa fiddan yoo yaadattan Caalaan Uree ni jira, Caalaan Oroo ni jira, Fuullee namoonni baay'een ni jira. Ani mucaa kan biyya jiru sanii fi kan Suudii jiru kanallee kan dura rakkoon jirtu wajji haasoyinee guruppii waasaappiin jaaraadha. Kunoo Caalaan Uree ni jirta bilbila kiyya kan aan bilbila namaa kan nuyi hin jaalan bilbila kiyya guruppii irratti isiniif ergee kunoo waasaap irra jaara ani mataa kiyyatti niin gargaarsisis. Mindaa ji'a kiyya tokko ni muura isinumti gargaara. Injee mataa kiyyaan. Isinii galee waan birallee dhabu kiraa manaa yoon hin baatii dhuftu dabarse niin gargaara isinilleen if muraadha. Ji'eetiin itti dubbadde. Gaafan deebi'ee akkasoo mucaan sansanii miti jaanii dus duban ilaanee laa garagalan. Kam akka ta'e hin beeku kan Suudii jiruu fi kan biyya jiru hin beeku sallameen hin beekan. Ammoo kana hunda diktaakarummaa anaatiitu maakii amansiisee ana jala akka deemtu godhe. Dhiirummaan katti nama dhagahamtu dhiirummaa foolee dhiirummaa katti kaan an akka mataa kiyya kan hin beeku diina tokko kasadhoofe fuula dura dhaabbattee firaa dhoobu nama si tuqe tokko dhiirummaa kan kee tokko itti agarsiisudha malee dubartiin if jala oofaa miidiyaa irratti dubartii amansiiseetiin if jala ajajee deema yoo jette wallaahi wabillaa ati dhiira osoo hin ta'in cinaacha dubartiirraa kan uumamtedha cinaacha dhiirarraa kan uumaman jechuudha. Segalee yeroo ammatti bar dubartiin dhukaasifti. Lolteen lolchisiifti. Jabummaa akka dhiiraa osoo qabdu rarraafattanii osoo yaatanii jechuudha. Tabalaashaatanii akka paasatti maramtanii tattaa'ina. Wallaahi furdina qaama keessaniitii fi jabina bareedina fuula keessanii ilaalina. Namni sammuudhaan deema. Sammuu teessan dhoqqee keessa dhiiftan san fuudhaadhaati ifa amansiisuudhaaf yaalii godha. Ani mucaa mataa kiyyatti gargaarsa yoo ta'e narraa niin jalqaba. Rakkina mukaa waan biraatiin yoon maallaqa dhabee biila kiyya kabaayii takkaa dhiisee niin kafala niin gargaaraan. Ammoo wif dhageeffadha. Please ani Harargee akka maleen jaaladha. Maraata Harargee akka maleen jaaladha. Fayyaa Harargee akka maleen jaaladha. Miskiina Harargee akka maleen jaaladha.
akka fedhe ta'u saba kiyya kaniin keessaa dhaladhe akka malee hin jaaladha. Sababni isaatis jaalalaan na guddisanii kabajaan na guddisan. Ani wallahi miidiyaa kanarra baatanii warri maqaa Harargee dhahatanii jechin taane fayyadamtan arraban taane fayyadamtan namni miidiyaa taa'ee isin laalu isin jala qaanfata. Anamma yeroon taa'ee isin dhageeffadhu isin jala qaanfadha. Barboo akkas goone sabboonaa mataa isatti makkii mucaa saba mucaa kanaa arrabsu eegalee hoggaa jettu sheemiidha. Sabboonaa arraa miti kamakkee arrabsitu. Arraa miti kamakkee dhoyitu. Ibsaatu dhaluu kana dhufe malee joollee ammas dabalamteetu dhaluu kana dhufe malee hattaa fuyeenu dhaluu kana dhufe malee sabboonaan arraa miti. An sabboonaa akka nama tokkotti wallaahi sabboonaan hedduu waliin dhaloyna. Hedduu yaada kiyyatti ibsadhaa wajjin haasofnaa wajjin taphannaa gizee hayyee si duraan dhaabbadhu. Gizee takka anaa mataa kiyyaas deebiiti waan hoolayyiin biyya Arabaa miidiyaa kanarraa wajju dhugaan seenii naan jaa as deebii matuma kiyyaa. Gizee waan akkana karaa dhaabbadhaa jee hoolayyiin biyya Arabaa waan haasofte dhugaan seen ajandaa barbaadaaf naan jaa. Wallahi hedduu waliin dhaloynas hedduun kabaja garuu ammoo haalli amma jiru hooyi diktaakarummaate wallahi ni fokkise baqa ni dabbare maqaa Harargeedhaa osoo sila kaballeessu taate isini kan balleessu osoo kan xiqqeessu ta'e isini kan xiqqeessu garuu Harargeen hin xiqqaattu hin baddusi maaliif seenaa babbareedduu qabdi ummata miidiyaa kanarra hin dhufin hayyootaa fi beekaa fi abbaa qabeenyaa fi waa hedduu qabdi wallahi kennaa guddoo kan rabbi kanneef qabdi saniifuu warri maqaa Harargee dhaatan please dhaabbadhaa ana asoo isinitti dheeradhe dhaaba kanas miti dhaaba sanis miti makki deeggarus miti sabboonaaf as qeequs miti ammoo maqaa Harargee kan dhaatan kanaatiitu ana quuqe isin jalan qaanfadhe dhiira Harargee akkamitti mee dhiira teenya jennee isin hin poon hayyee warri biraa bar miidiyaa kanarra hin jiru bar isin ka jiru kanaatiitu miidiyaa kanarratti waan hin taane haasa fakkeenyaaf deemee yoon kutaa biraa dhaqe Harargee dhaaba eebaa ijoollee Harargee takka hin beeka yaaboo ijoollee dhiiraa takka akkana miidiyaa karaa nama arrabsiti. Eshi isiniin hin boonamoo hoggaa kana isiniin hin qaanfadhe. Dhiirta Harargee amma fakkeenyaaf hayyee kutaa biraa tokko dhiira kutaa biraa takka hojii waliin bare. No gizee wal bare hayyee mii maal keessa ni itti sin dhaadadhe isini warri miidiyaa kanarra jiru. No isini warri miidiyaa kanarra jiru maal keessa isiniin dhaadanname. Kanan isiniin ja'a. Gista akka dhiira takka itti deebi'aaf dhageeffadhaa haasa'u sanii dheerachuu kiyyaafis ifa manaa godhaadhaan dhageeffachuu keessaniif galatooma. Assalaamu alaikum. Aadafaatee takka caarraa naa kanni galatoome ulfaadhu. Waan gaariirraa mariichisaa jirta intala baadiyyaa ulfaadhu nu keessa bulii. Waan tokko jira asirratti wanni jira waan biraatimi.